Gammee fi hireenis ta'anii wajjiniin qo'achaa jira. Osoo hireen gammee qo'achiisaa jirtu gammeen garuu yaada deeme akkas jetteen hireenis gammee eessa dhaqxee maal yaada jirtaa jetteen osoo qo'achaa jirru jedhuudhaan yaada wayituu naadhu. Yaada maalii? Doktor yaada ispeesal simboon jette tokkoon yaadadhe maal siin jette? Ashashiisan akka Doktor Eebbaan boorsaa kee keessa kaa'etti shakkitee haasofte. Niitii tana maalan godhaa? Anaanis akkas naan jetti. Maaliif garuu? Dhugaamoo siinis akkas siin jettee jedhee gaafate. Afaanii baastee akkas naan jettuu baattus yaadni ishee akkasidha. Ana naa galee jira. Hundaafuu gara qo'annaa keenyatti deebina. Innis gammeedhaan akkas jedheen. Ani koo duraan baay'ee si jaaladha. Garuu jaalala kiyyaan sitti ibsachuun sodaadhee jetteen. Isheenis akkas jetteen. Yeroo sana maaf natti hin himne jaalala kee maaf hin ibsatiin? Amma garuu gammee faana waanan jiru jaalallee qabadhe waan ta'eef ani jaalallee biraa qabachuu hin danda'u jetteen. Egaa amma gammeedha walitti araaramtan jechuun abdii qabda jechuudha. Yeroo sana osoo natti himtee jiraatte tole. Anis yeroo sanatti miira addaan siif qaba ture. Gammee wajjiniin amma waanan jaalala eeggaleef namni maallaan jedha isa dhiise tanas jaaladhamoo jetteen hireenis. Hiree fi obboleessi hiree osoo isaanii taphatanii kolfanuu dhibbanis tasa itti dhufee dhufuu keetiif gammannee kottu taa'i jedheen. Kophaa koo hin dhufne keessummaa fidee tanaan dhufe. Keessummaan eenyu jedhanii osoo eeganuu inni gumii fidee dhufe. Hireenis aartee akkamitti mana fidee dhufa jechuudhaan aarte isheenis. Hireetis akkas jedheen. Doktor Eebbaan akkas jedhe si jajamiti. Ani hireedhaa olmaa ooluufiin qaba. Hireen nama hulataanarraa qabudha jedha laphee isaa dhiibe. Lapheen dhiibne bar jetteen kolfite. Lapheen jechuu jecha jedhee jira. Garummoo laphee hin dhiibne bar. Laphee dhiiteeti malee ati hin argine sirriitti ilaalle bar hiree jedheen. Ati maaliif barana isa qabdee jirta? Ani maalan isa qaba? Hojii koo dhiisee yeroon isa qabu yoom na argite jechuun deebiseef. Obboleessi hireetis akkas jedhee gaafate egaa gumiin mana dhufee irbaataaf feeramee deebi'ee galee akkamitti ilaalte ree gumii? Gumii nama gaarii fakkaata jechuun deebisee. Gumiin nama addaati. Nama ogeessumaa fi sammuu cimaa qabudha. Jecha tokko asii fidee achi fidee si hubachiisa. Sammuu cimaa qaba. Barumsattis cimaadha. Inni sammuun isaa sammuu bilchaatedha. Yaada bilchaataa qaba. Ani kanaafan isa dinqisiifadha. Yeroo namni sammuun isaa bilchaate yaada addaa, yaada gaarii, yaada hubachiisaa siif kennu nama gammachiisu anaan baay'ee na gammachiisa. Kanaafan isa dinqisiifadha. Yeroo hundaa jetteen. Obboleessi hireetis gumii hin jaalatu waan ta'eef akkana jedhee. Kana booda mucaa of jajaasan jedhee waama ture miti. Amma mooyyuu maqaa dabaleetika mucaa xeebaasan jedheetan isa waamu. Eenyu naan hin jedhin immoo gumiidha atuu beektaa jedhe. Doktor Eebbaanis osoo hiree fi obboleessi hiree taa'anii buna dhugaa jiranuu gumii manatti fidee dhufe. Taa'anii hin haasoftaniire keessummaa haasofsiisaa jedhe Doktor Eebbaanis. Akkaataatitti gumii fiddee dhuftetu na ajaa'ibe. Akkaataan itti fideemaa hireedhaa olmaa baay'ee oola nama gaariidha. Gumii jechuun jedheen. Miti hiree gumii jennaan dhuguma jedheen. Innuu carraa qaba. Carra qabeessa buna irra dhufe waan ta'eef. Obboleessi hireetis akkas jedhe. Hireen buna hin danfisti malee hin dhandhamtu. Bunni maal godhaan yeroo kanatti bunni faayidaa hin qabu jedhe. Doktor Eebbaan immoo ati buna hin jaalattaa jedhee gumii gaafate. Eeyyeen buna nan jaaladha jedhee. Obboleessi hiree immoo bunni faayidaa hin qabu. Oduu hin dhaggeeffanne oduu miidiyaa jedheen. Ani oduu hin dhaggeeffadhu. Oduu hin jaaladhu. Namni oduu dhaggeeffatu immoo waan oduu guuru nama ofitti amanamummaa hin qabnedha jedheef deebiseef. Gumiinis akkas jedhee deebiseef obboleessa hireetiin. Ani
oduu hin jaaladhu. Namni oduu asiif achi deemu namni jedhanii abaluu akkas jedhee namoonni lamaan ta'anii abalummoo akkas jedhe nama garuu abalummoo akkas jedhanii haasa'u. Nama ejjennoo mataa ofii hin qabnedha. Kanaafuu ani walumaa galatti oduu hin jaaladhu. Oduus hin dhaggeeffadhu jedhee deebise. Obboleessi Hiriimuyyuu hin aare. Dooktor Eebbanis yaada gumii kaasee haasa'ee waa'ee oduu irra kanatti hin dinqisiifate. Ati sammuu ajaa'ibaa sammuu akkamii qabdaa jedhee dinqisiifate. Nama hin dhibuu garuu jedheen obboleessa Hiriitiin bakkee waan nama dhibu tokko waanuma nama garmu tokkoyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma namni tokko oduu naannoo kana wayii uumee namni tokko du'e oduudhaan miti kan dhageessu. Kanaafuu oduu dhaggeeffachuun dirqama. Wanti hundumtuu oduu yoo dhaga'an irraa dhaga'u. Obboleessi Hiree maaliif aare? Oduu dubbisuu jaalataa, kitaaba dubbisuu jaalataa. Kanaaf inni kunis oduudha. Waa'ee kitaabati akkas jedhanii dubbisan jedhee waan kaaseef gumii innis gumiitti aaree wanti hunduu oduurraa dhaga'ama. Wanti hunduu wayii dubbistirraa dhageessama. Maalirraa dhageessa? Ani oduu dhaga'uu siin hin mormine garuu jedhanii abaluu akkas jedhanii kana jibbee bar jedhee kolfe. Iftiinis gaa waa'ee yoonii akkas jettee jiitutti himte. Yooniin nama gaarii nama gaarummaan isaa hanga kana hin jedhamne isadha na bukkee koo dhaabbatee na jajjabeessee gadda kiyya na irraanfachiise waan hundaa na wajjiniin ta'e rakkoo koo hunda na bukkee dhaabbate yooniidha. Yoonii nama gaariidha. Jiituunis gaa jaalallee yoonii turte waan ta'eef akkas jette. Jiituu ati garuu maaliif isa dhiiste? Maaliif sin barbaadu jettee? Inni koo nama beekumsa addaa qabudha. Nama taphaa fi qoosa beekudha. Maaliif garuu jette? Ani garuu nama akkasii natti fakkaatu. Nama gowwaa jetteen. Iftiinis gaa akkas jetteen jiituudha. Dhugaa Waaqayyoo ati garuu warqee Waaqayyoo siif kenneen of keessaa baastee nama biraatti kennite. Eenyu yoonitu warqeedha moo? Yoonitu warqeedha moo itti nafne jetteen. Iftiinis gaa akkas jetteetti jiituu gaafatte. Jiituu ati garuu maal yaaddeeti? Isaan sin barbaadu jetteen. Jiituunis ijuma aariitiin giiftii ati jaalattee jirta. Yoon jaaladhe isaan jaalatamuu carroomudha. Yoonii jechuun ikkoo dubartii hunduu oduu jaalallee koo ta'e jettee kan hawwitudha. Giiftii dubbii garam naaf hin galle. Jiituu hin hinaafte miti hin haafte maal haa ta'u jedhee tanaan hinaaf. Tarii adda baatanii sittis dhiyoo waan hin jirreef. Jiituunis gaa akkas jettee deebisteef garuu keessi ishee aaree jira. Na darbuu isaatiif nan dhiqu gaaffii jaalalaa inni naaf dhiyeessitiif fudhachuu dhiisuu koo baay'ee gammadduudha jettee deebisteef jiituunis. Anis gaaffii jaalalaa inni siif dhiyeesse fudhachuu dhiisuu keetitti baay'ee gammadduudha. Maaliif jettee gaafatte jiituunis. Isheenis akkas jettee deebisteef tarii walitti dhufeenya keenya cimee gara boqonnaan biraatti nu jijjiiruu danda'ama jettee itti kolfite. Barattoonni hunduu walitti yaa'an gumii gammii. Egaa barattoonni hunduu walitti yaa'anii dorgommii taphaa wal dorgommii gaggeessaa jiru. Wal dorgommichis akkasigaa namni kubbaa miilaa dhiitee galchee mo'ate. Namni immoo kubbaa miilaa san dhiitee yoo galchuu baate bishaan jookii tokkicha mataa isaarra gadi naqama. Egaa kubbaa miilaa san gumiinis dhiitee galchuu dadhabe bishaan jookii tokkicha irraan naqame. Gammeenis akkasuma dhiitee hin galchine bishaan baallee tokkicha irraan naqame. Iftiinis gaa yoonii malee jaalallee duraan jaalalleen biraa qabdi turte. Jaalallee ishee saniin wal lolanii jaalalleen ishee sunis akkas jedhee dhiifama gaafata. Maaloo giiftii balleessaa koo baree jira. Dhiifama naaf godhi maaloo jedheen. Lakkii dhiifama siif hin godhu jettee didde. Giiftiinis maaliif takkittuma tana carraa tokko naaf kenni maaloo giiftii jenna. Carraa jechuun carraa
Qaasim jedhanii namaaf kennan. Seetee carraan mataan isaa ofiinuu carraa. Carraa jechuun maal jechuudha? Kanaafuu na dhiisi. Yoo diddee anuu ka'ee tana sii deema. Wayiin dammoo ka'ee naa deemi jette. Inni garuu jecha isheetti hin qabamne dhiifama naa godhii bichaa kadhata. Isheenis garuu dhiifama godhuufii didde. Kaatee biraa deemte. Egaa diraamaan hiree kutaan har'aa kanumarratti raawwata. Kutaan itti aanu immoo maal fidee dhufaa? Maal nuuf qabatee dhufaa? Diraamaan kun diraamaa baay'ee barumsa guddaa qabuu fi baay'ee nama bohaarsu, baay'ee nama bashannansiisu akkasumas barumsa kan namaaf kennu kan irraa barannudha. Egaa namni tokko jireenya keessatti maaltu isa mudataa? Maaltu isa qunnama? Kan jedhudha. Dooktor Eebbarraa yoo kaasnee ilaallu, Dooktor Eebbanaa nama ajjeese dooktora miti. Dooktora jechuun nama fayyisa malee nama hin ajjeesu. Nama yaala malee nama lubbuu namaa hin baasu jechuudha. Inni garuu lubbuu namaa baasetti akka nama hin ajjeesne, akka namatti homaa tokko hin goonetti ani homaa hin goone jedhee kanatti sanittis amansiisuudhaaf yaala jechuudha. Garuu namni immoo osuma gaarii hojjetu akka nama gaarii hojjetu nama maallaqa jedhe maallaqa kennaaf. Nama mooyyuutti dhiyaate gorsa kennaaf. Nama gaarii fakkaatee otoo irratti hin beekin nama miidhaa jira jechuudha. Kun egaa namni tokko akkamitti beekuu qabna gisee nu miidhu? Nu fakkaatee wayiin dammoo isin fakkaatee dudduuba keenya akkamitti beekuu qabna nama kana? Moo nama hundarraa fagaannee jiraanna? Namni gisee har'aa silaa osuma si wajjin nyaatu, osuma si wajjin dhuguu, osuma rakkina kee si oolchuu duuban immoo boolla qoteetoo si awwaaluuf deema jechuudha. Ingitee diraama kana keessatti waa baay'ee arginaa jirra. Jireenya keenyattis maaltu nu qunnama? Osoo akkas taanee hoo? Osoo nu ta'ee hoo akkam goona? Jennee yaaduu qabna. Egaa kutaa itti aanu